Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddillee viidiyoo biraatiin olitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'aa rakkoodhaan tokko wantoota ta'amaa jiru tokko isin biraan gaha jedheetan murteeffadhe jechuudha. Akkuma beekamu biyya kamirrayyuu rakkoon ga'amaa jira. Akkuma kaleessa obboleettii teenya takka isin biraan gahe jechuudha. Obboleettii teenya san sagalee ishiitirraa dhageessanii jirtanii anis baay'een gadde shamarummaa kiyyayyuu ta'u baay'een ofitti gadde dubartii ta'uu gootutti jechuudha. Rakkoon akkanaa kun kan nama qunname ta'uu birrii haga argatanitti namni birrii malee kan nama laalu didu dubartii irratti gifii kana hunda hojjetan ani hin beeku san rabbummaan murteettaa kennuun jedha. Ammallee irra deebi'aatti warri viidiyoo san hin dhageenye ta'e ijoolleenis sheer godhanii jiranii warri hin dhageenye keessa seentanii dhaggeeffattanii sagalee ishii san dhaggeeffattanii namni ittiin boonye jiru. Dhugaan isin jedha namni sagalee obboleettii teenyaa san dhagahee namni hin boonye namni hin gaddine hin jiru jechuudha. Kanaaf ammallee seenatii dhaggeeffadhaati waan qabdaniin bilees kunoo Liibiyaa keessatti jechuudha kan ishii qabanii akkasitti harkaa fi miila ishii walitti gaccamaddanii hidhaniitiin hin jiran. Hidhaniiyyuu irraa hin teenye nama afaan ishii hin beeynen dafarsiisaa jiranii nama tokkorrallee nama 2 3 4 jechuudha. Yaa ta'u kun hunduyyuu irra taree birrii doolaara 700 fi 1700 fi 500 kan isaan itti qabatan jechuudha. Isheen kan eessaa fuutee kenniti hin beeytanii rakkina Liibiyaa keessa jiru jechuudha. Waan qabdanii yoo tokko ishii waan kan gargaartan ta'e yookaan immoo kan hin gargaarres ta'e namni akka gargaaru sheer akka gootan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Achi keessa seentanii viidiyoo kaleessa gadhiisa keessa seentanii laaluu ni dandeessan jechuudha. Isattaan sudhaan dhibeen koronaa akkuma jedhamu amma biyya Arabaa 4 keessa seenee jira. Dubaay keessa seenee jira. Saudi Arabiyaa keessa namoota baay'eetiin qabamee jira. Akkuma jedhamu as keessa seenee jira. Wanni ani isiniin jedhu kaleessa dura dheengadda jechuudha. Viidiyoo wayii Arabiffaan darbe jira. Isas isin biraan gaheen jira. Tokko Arabii fi baay'een hangalu kan jedhan isaan maal jedhanii shintibeetii yoo dhiqxan nyaatan dura harka keessan baay'ee qulqulleeffadha jedhudha. Shintibeetii seentanii yeroo baatatti harka keessan qulqulleeffadha. Nyaata yoo nyaatan harka keessan sirriitti qulqulleeffadha. Kun ammoo koronaadhaaf osoo hin taane riip isa jedhamu tokko jira jechuudha. Vaayirasii koronaa osoo hin taane waan akka qufaa kanaafiyyuu sirriitti harka keessan qulqulleeffadhaadha wanni isaan jedhan jechuudha. Haga ammaatti garuu koronaan nama tokko irratti mul'ate. Kan isaan jedhan yeroo sanitti amma garuu hagamitti akka irratti mul'ate namni sittiin du'es kan jiraate jiraachuu baate ani hin beeku jechuudha. Nama 2 qabame isaa dhagaheen jira. Dubartiin ittiin qabamtes mana yaala jirti garuu hin duunedha. Yaa ta'u malee isin warri biyya kana keessa jiraatan ta'e warri biyya kamirra jiraatan Dubaay keessa illee Saudi Arabiyaa keessa namoota baay'eetu ittiin qabamee jira jechuudha. Kana isin hanga dandameen qulqullina qaama keessanii harka keessanii shintibeetii isaanii yoo seentanii dhiitanii baatan sirriitti qulqulleeffachuu qabdan jechuudha. Isatti aansuudhaan wanni kaleessa Beerut keessatti ta'ame obboleettiin teenya takka sababa isaan birrii dhoorgatanii birrii yeroo baay'ee irra teessistee sababa isaan birrii dhoorgatanii fooqirraa of ajjeesuuf yeroo ishiin jettutti namoonni qabanii buusanii jiranii akkuma viidiyoo kanarratti argitan jechuudha. Kun amma osoo duutellee duutedha. Lubbuun ishii garuu baatee jirti. Yaa ta'uyyuu malee sababni ishiin inni guddaan ammas sababni ishiin ittiin of ajjeesuuf taate sababa birriiti. Antanaan durallee viidiyoo kana irratti waa'ee of ajjeesaa waa'ee lubbuu kootiin balleessaa kana baay'inaan isin biraan hin gaha. Maaliifan isin biraan gaha? Namni tokkorraa tokko laalee haa baratuufi malee akkanuma fuudhee isin biraan hin gahan. Lubbuu kiyyaan balleessaa waan jedhamu kana viidiyoo fuudhan isin biraan gaha. Ijoollee akkasii rakkina ragaan jechuudha. Tanaan dura obboleettiin teenya kun akka Beerut keessatti fooqii jaafaarra akkasitti rarraatee mul'atte haga ammaa riinfishii biyya kana keessa jira hin galle. Obboleettiin teenya sun hin galle as jira. Isa osuma dhagahanuu sunis sababa birriidha jedhanii birris ta'ee ta'us baate of ajjeesuun cubbuudha. Of hin ajjeesinaa lubbuu keessan hin balleessinaa. Birris yoo ta'e borus hojjettanii ni argattanii. Birriidhaaf yoo of balleessitan lubbuu keessan hojjettanii nama argachuu danda'u waan nan isin biraan gahu. As keessa akkuma jedhamu sababa doolaariin jiru waddadee minaamina jedhaniif ijoollee biyya kamuu kan biyya kana hojiidhaaf as dhufan baay'ee rakkisaa jiran jechuudha. Ana malee wanni irra deddeebi'anii jedhu obboleettiin teenya tuni kan amma fooqirraa of darbuuf taatun osoo qabanii buusuu baatanii ishiin kama of ajjeestu ammas
kama of ajjeestu kuma lubbuun ishii darbu jechuudha. Ammallee piliis wanni irra deddeebi'esinitti lubbuu keessan irratti of ajjeesuudhaaf hin deemina. Birri yoo ta'e hojjettanii ni argattanii. Guddates xiqqaates antaraan durallee irrin tursiisinaa isiniin jedhee jira birrii keessan irrin tursiisinaa. Isaan yoo irra tursiisan amma sababa dolaar waddadee fi miti osoo waddadiin durayyuu birrii keessan irra tursiistan yeroo isin irra tursistanii ji'a 5 ji'a 6 ji'a 7 booda gaafattan ijji hin dhiiga. Ifaajee keessan irratti yoo itti kana harkatu jala hollataa kana hundi keessan ni beeytan. Biyya tanaa miti biyya kamiyyuu jira rakkoon akkanaa kun immoo keessatti biyya tanaa baay'ee rakkoo jira. Anamma wanni irra caalii ani hadhammoo video tana na hojjechiisuuf na kaakaase ijoolleen biyya kanaa amma fakkeenyaaf yoo waggaa 2 fixxee sii dabalama damoos akka beekamutti jechuudha. Waggaa 2 yoo fixxe sii dabalama. Yaani kontiraatii yoo fixxe sii dabalama. Amma immoo ijoolleen nu dabala damoos hoo jedhaniin dabalaaf hin jiran. Sababni isaas rakkattoonni guute kan bilookii keessa bulu guute ijoolleen akka jiraniin asiin cufame Itoophiyaa irraan cufame hoo jedhan karaa Suudaaniin seenaa jiran. Ana baay'ina saalfachiisa dhugaa arba. As kun ollaa kiyya kana kaleessa fidatanii jiran. Akkamitti fidatanii jedhee nagarrame gaafadha. Hayi cufame hin dhufuun jedheen mormaan ture jechuudha. Gaafa hin dhuftee as geesse argite na mormuu dhiisanaan jette. Dhugaa rabbi isa dhugaa rabbiin isinitti dubbadhaani. Mee maalumatu karaa Suudaanii biyya kana isin fichisa rabbii jedhaati viidiyoo tana sheer godhaati warra biyya keessa jiru biyya tana hin dhufinaa jedhaani biraan naa gahame annugaan isin hin jedhe na saalfachiise birri dolaara 150 as fidani dolaara 150 birri nu dabala hoo jedhanii rakkataan guute kan bilook irra bulu dolaara 150 fidani achi karaa Suudaaniin ji'a tokko tura nu dhufa rakkataan guute Itoophiyaan isaan immoo biyyi kun biyya kamirrayyuu Itoophiyaa fidachuu jaalatan jechuudha. Hundi keessanuu ni beeytanii Filipiinii waa kana waa eessaa kanarra Itoophiyaa jaalatan. Kanaaf isaan ji'a tokko hin turaa karaa Suudaaniitiin nu dhufa rakkatoonni kun karaa bulaatii bilookirri bulaatii 150 aseenee hojjeta. Ijoolleen as keessa jiran garuu waggaa 3 waggaa 4 ka turan damoosa waggaa 150 200 hojjetan. Kuni sababni inni ta'eef ijoollee Suudaaniin aseenaa jiru. Maalum argachuuf Suudaaniin aseenan. Dhugaan isiniin jedha kaleessa nufitti gadde. Kootu laalinaan jette manni akkanuma walitti garagaraa fooqii 5 irra jirra. Kootu laalinaan jette nan gaafadhe eessa nufta Suudaanii karaa Suudaaniitiin nufta akkamitti dhufta akkana rakkoo ishiin keessa dabartee akkamitti baay'ee nama gaddisiisa. Birri hagamiin si fidan dolaara 150. Dolaara 150 fidan. Isin garrama dhugaa arban dhugaan isiniin jedha. Ijoollee keessan hiriyoota keessan obboleeyyan keessan kan biyya jiran lakkii karaa Suudaaniitiin biyya tana hin dhufina dalaala irraa nyaatee akka barbaade karaa irratti ishii gochaa tureetiniin biyya kana seensisa. Baay'ee dhugaa rabban maal jedhee akkasinitti hin beeku. Biyya tana silaafuu kan as keessa jiru akkamitti akka keessa bararree biyya keenya geenyudha. Kan isaan irra jiran jechuudha. Kas keessa hojjeta waggaa 5 waggaa 6 hojjetaniifuu damoosi dabalameef irraa murataa jiran. Hin beeytan argaa jirtanii warra biyya keessa jiru biyyuma keessan keessa taa'achumatti du'aa jedhani. Silaa biyyi kana mootummaa wayituu beekan jiru. Mootummaa wayituu hay lammiin kee as keessa jira kan jedhu hin jiru. Yeroo ammaa kanatti ta'e duraanis tanuma biyya. Homaa wanni jijjiiramni jiru hin jiru jechuudha. Baasiraasa gadi biyya baake haja rabbi baasa. Ulilalaan samiin ni fagaata. Gadi laalaan dacheen ni jabaata. Dachee biyya ormaa isheen dhiyoo jirtu. Gara jabeetti daamalaa namaan ibsu. Namni biyya bahee maal qananii qaba. Biyya isaa yaadatee yaadan qalbii caba. Laananii jedhan